Nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif baay'atu gooftaatti kan jaallatamtan obboloonni toora miidiyaa kanaan kan nu hordoftan akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif baay'atu. Arra dubbii sagalee waaqayyoo mata dureensaa kun waaqayyoof salphaadha kan jedhu qabadhee fuula keessanitti dhiyaadheera. Waaqayyo akka inni nutti dubbatu akka inni nu barsiisu abdii guddaan qaba. Kun waaqayyoo salphaadha. Obboloota koo rakkoo hamaa biyyi keenya sabni keenya akka dhuunfaatti akka sabaatti keessa jiru hundumti keenya iyyuu hin beekna. Haa ta'uyyuu maleessaa lola hamaa jiru beela du'a yaaddoo dhiphina ari'atamuu walxaxaa hamaa keessatti sabni keenya kufeetu jira. Akkasumas dhukkubni COVID-19 hamma malee humnaan biyyattii marsee jira. Egaa biyyi keenya humna hin qabdu, humna hin qaban. Dhukkuba hamaa kana haa ta'u, lola hamaa haa ta'u, dhiphina haa ta'u, ari'atama haa ta'u, du'a haa ta'u. Kana hundumaa waaqayyoo kallattii nuti ittiin keessaa baanu waaqayyoo karaa qopheessee jira. Kun waaqayyoof salphaadha. Haalli nuti keessa jiru dhiphinni hamaan kun, dukkanni hamaan kun, gidiraan hamaan kun waaqayyoof salphaadha. Waaqayyo karaa siif qaba. Waaqayyo karaa saba keenyaaf qaba. Obboloota koo biyya an amma keessa jiraadhus ta'e biyyoota gurguddaa keessa balbala tokkotu jira. Balbala akka jedhu emergency exit wanta jedhu tokkotu jira. Ruutii namni karaa sun karaa yeroo balaan ibiddaa fi balaan garagaraa iddoo sanatti ta'uttitu namni emergency exit qopheesseetu jira. Karaan sun yeroo hundumaa kiliirii ta'a garuu cufameetu ta'a. Kan inni gargaaramu kan namoonni gargaaraman yeroo emergency duwwaadha. Yeroo emergency exit kana duwwaa balballi sun hin saaqama. Egaa waaqayyo saba keenyaaf karaa hin beekamne tokko karaa emergency ta'e karaa ittiin exit gochuu dandeenyu haala dhiphisaa kana keessa lola hamaa kana keessatti waaqayyo saba isaatiif karaa qaba. Waaqayyo karaa siif qaba obboleettii koo. Addanuma keessaan kan na ilaalaa jirtan, kan na argaa jirtan ergaa tokko isiniif qaba. Innis akkana kan jedhudha. Waaqayyoof kun salphaadha. Waaqayyo karaa siif qaba. Waaqayyo daandii siif qaba. Karaa ati hin beekne, karaa biyyi yaanne, karaa mootonni hin abjoonne waaqayyo warra isaaf jiraatan, warra isaaf abboomaman, warra isaaf bulan waaqayyo baasuudhaaf karaa qopheesseera. Kanaaf sagalee waaqayyo arra walii wajjin ilaallu kutaa macaafa qulqulluu mootota isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irraa ka'ee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Akkana jedha. Elsaa'iin yemmus mootii Israa'el nu maal walitti qabnaa gara raajota abbaa keef gara raajota haadha keetii dhaqi jedhe. Mootonni Israa'el garuu nuyi mootota sadan kana harka Mo'aabotaatti dabarsee kennuuf kan walitti nu qabe waaqayyoon waan ta'eef waawuu gara isaanii hin dhaqnu jedhan. Elsaa'i immoo dhugaa waaqayyo gooftaa maccaa isa ani hojjedhuu fi ulfina Yooshaafaax mootii Yihuudaaf malee ani ijaan iyyuu isin arguu hin mil'adhu, isin arguus hin barbaadun ture. Amma garuu mee nama kiraara rukutu naaf fidaa jedhe. Namichis kiraara rukutuu utuu jiruu humni waaqayyo Eliyaasiif ni kenname. Eliyaas immoo waaqayyo dachaa kana keessa boolla bishaaniitti qotaa jedhe. Itti fufees waaqayyo qilleensa yookaan bokkaa hin argitan. Haa ta'uyyuu maleessaa dachichi bishaaniin hin guuta. Isin ofii keessanii fi saawwan keessaniif horii keessaniif warri kaanis bishaan dhugaatii ni argattu jedhe. Kun waaqayyoof salphaadha jedhe. Egaa obboloota koo rakkoo hamaa keessa jiru, lola hamaa keessa jiru, biyya lolaan marfamte, biyya rakkinaan marfamte, mana yaaddoodhaan marfamte, biyya dukkanni irra buufatee jiru kana keessatti biyya dhiphinni ari'atamni walxaxaan baay'een karaan hundumti isaa cufamaa kana keessatti waaqayyo karaa siif qaba. Waaqayyo karaa ati itti baatu, karaatti waaqayyo si of galchu,
karaatti waaqayyo hidhaa kee hiiku, karaatti waaqayyo seenaa kee jijjiiru karaatu jira. Karaa walxaxaa kana keessaa ittiin baanu, karaa siyaasa hamaa kana keessaa ittiin baanu waaqayyo karaa siif qopheesseera. Waaqayyo karaa ati yaanne, karaa namoonni yaanne waaqayyo siif qopheesseera. Kanaaf sagalee kana irra dhaabbannee kun waaqayyoof salphaadha jenneetu declared goona, hin labsina. Diinni keenya haa dhaga'u. Warri hin baddi, hin duutu, hin tamsaatu, hin bittinnooftu jedhan haa dhaga'anii. Nummoo sagalee of harkaa qabna, ergaa of harkaa qabna. Inni amma ulfaate kun, haalli rakkisaan kun, haalli dhiphisaan kun waaqayyoof salphaadha. Ameen. Kadhanna waaqayyoon. Gooftaa Iyesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Egaa dhuguma siif salphaadha. Wanta ati dadhabde tokkollee hin jiru. Ati Alfaadha. Ati Elshaadaayidha yaa waaqayyo. Hundumaa dandeessa. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin kottuu sagalee kee nutti dubbadhu, kottuu ergaa kee nuuf ergi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhiigaaffoonni caal kan jedhana ta'anii ati dubbii keetiin nutti dubbadhu. Ati sagalee keetiin achi nu budi. Inni itti ulfaate waanjoon hamaan kun qarxamii saba koorraa kan cabe haa ta'u. Waanjoon nurraa cabsi, karaa nuuf saaqi. Yaa waaqayyo, dhaloonni waan godhu dhabee yaa gooftaa garatti goruu wallaalee yaa waaqayyo. Haalli siyaasaa, haalli biyyaa, haalli ikoonoomii yaa waaqayyo, haalli dhukkuba COVID-19 yaa waaqayyo. Biyyattii dhaloota burjaajessee jira. Karatti goran wallaalanii yaa waaqayyo. Yaaddoo amaa keessa jiru. Ati garuu akkana jechaa jirta sa'aatii ammaa kana. Karaan isiniif qaba, daandiin isiniif qaba. Emergency exitii karaa isin as keessaa baatan karaan isiniif qaba. Ani dhala kootiif karaan qabachaa jirtaati yaa waaqayyo. Ani saba kootiif karaan qaba jechaa jirta yaa waaqayyo. Kottuu nutti dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee nuuf ergi. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Egaa toora miidiyaa Loogasiin kan daawwachaa jirtan. Dubbiin kun arra jireenya keessan keessatti, mana keessan keessatti, biyya keessan keessatti, waldaa keessan keessatti waaqayyo wanta haaraa, wanta dinqii, wanta hin danda'amne hojjechuudhaaf dubbiin waaqayyo akka inni aboo qabu, humna waaqayyo humna koo godhadhee sagalee waaqayyo kana humnaan nan dubbadha. Wanti kun waaqayyoof salphaadha. Haalli ati keessa jirtu kun, haalli sabni keenya keessa jiru kun waaqayyoof salphaadha. Waaqayyo karaa qopheessee jira. Waaqayyo daandii qopheessee jira. Waaqayyo ani hin beeku, kallattii isaa hin beeku, garuu sabni keenya haala amma keessa jiru keessaa hin ba'a. Waaqayyo barii ulfinaa fida, barii kabajaa fida waaqayyo. Akka dukkanaa'e, akka hadhaa'e, akka dhiphanne, akka qoramne, akka rakkanne, akka ari'atamne, akka duune, akka salphannetti hin hafnu. Waaqayyo saba keenya gara gaariitti baasuudhaaf, gara ifaatti baasuudhaaf kunoo jedha namni waaqayyo Solomoon ganni darbeera, yeroon weddus dhiyaateera jedha. Waaqayyo saba keenya ganna hamaa kana keessatti akka inni gargaaru nutti dubbachaatu jira. Si gargaara waaqayyo har'as. Harka waaqayyo, harka kee qabee, harka saba keenyaa qabeetu waaqayyo roorroo hamaa kana keessaa waaqayyo hin baasa. Haala dhiphisaa kana keessaa waaqayyo hin baasa. Haala hin yaadamne, haala hadhaa kana keessaa, dukkana hamtuu kana keessaa, gidiraa hamaa kana keessaa, du'a akka tasaa kana keessaa, salphina, beelaa, qisaasama hamaa kana keessaa waaqayyo harka isaatiin hiixatee saba keenya hin baasa. Hin baatan jedhe waaqayyo. Addanuma keessaan kan inni ilaalaa jirtu iyyuu dhukkuba amma keessa jirtu keessaa, gaaffii qabdu keessaa, gidiraa torbeen kun torbee hamaa, waggaan kun waggaa hamaa kan siif ta'e harka waaqayyo hiixatee si baasa. Si baasa waaqayyo. Inni Elshaadaay, inni hundumaa danda'a. Namni na ilaalaa jirtu, nam baa kan jettu barreeffadhu, barreeffamaan koomentii godhi. As keessaa waaqayyo inni hundumaa danda'u, inni Elshaadaay sun si baasa. Mana kee baasa, gaa'ila kee baasa, ikoonoomii kee baasa, siyaasa biyya keenyaa hamootaan, hammeenyaan liqinfame dhoqqee hamaa keessa gangalatu kana waaqayyo harkisee baasa. Kanaaftu garbichi waaqayyo kana jedhe,
Daawit dhoqqee akka laaqii jedha akka suphee hamaa sana keessaa jedhe harki kee jedha harki seena baasee jedha waaqayyo inni saba keenya baasuu danda'u inni ani itti amane inni ati itti amantu sun gargaarsa siif godha gargaarsa siif ta'a waaqayyo saba keenya biyya keenya dhaloota kana waaqayyo akka amma hadhaa'etti amma akka dukkanaa'e kanatti nafu hin bariisisa waaqayyo hin bariisa jedha obboloota koo dubbadha diinonni keenya hadhagaan warri salphina keenya eegan warri kufaatii keenya eegan warri du'uu keenya eegan warri salphina keenya eegan warri beela'uuf mo'amuu keenya eegan arra hadhagaan ergaan siif qaba ati hin mo'amtu hin moota malee ati hin kuftu hin dhaabbatta malee ati hin duutu hin jiraatta ati hin salphattu hin ulfaatta malee akka sabaatti ergaa qabna haalli nuyi keessa jirru haala rakkisaadha haalli nuti keessa jirru dukkana lola hamaa hammeenyatu shiratu nurratti ta'aa jira garuu abdii qabna waaqayyo akkana nuun jechaa jira hin baatu nuun jechaa jira waaqayyo as keessa hin baatu haala dhiphisaa kana keessaa hin baatu ani waaqayyo miraakiliin godhaadha waaqayyo haaleluyyaa waaqayyo waaqa hundumaa danda'u El Shaddai akkasiniin jedhu waaqayyo saba waaqayyo ani El Shaddaiidha nan danda'a as keessaa cabsee sinin baasaadha waaqayyo galanni waaqayyoof haa ta'u kan amma dubbise kana keessatti Israa'el haala wal xaxaa keessatti kufeetu jira haala rakkisaa keessatti kufeetu jira diinaan marfamee jira diinaan marfamuu duwwaa miti roorroodhaan marfamuu duwwaa miti Israa'el warra hamootaan jal'ootaan warra humna qabna jedhan warra mo'aabotaa sana warra meeshaa lolaa Afrikaa qabna jedhan hamoota warra hundeen isaanii jabaa hin taane mo'aabota warra hamoo sanaan marfamaniitu jiru kana duwwaa miti beelaan marfamee jira Israa'el lafti jalaa one ooriyuun maasiin isaanii jalaa one samiin bishaan hin darbatu lafti bishaan hin qabu lafti jiidhaa miti Israa'el waan meeqaan gidiraadhaantu marfameetu jira as keessatti waaqayyo haala rakkisaa rakkoo hamaa lola hamaa jenosaayidii hamaa bishaan hin jiru wanti dhugan wanti nyaatan hin jiru beela Israa'el kiraayisisii guddaa keessatti qisaasama guddaa keessatti yaaddoodhaan marfamee lolaan marfamee beelaan marfameetu argina Uyyuma isaa waaqayyo inni Israa'elin eegu jedha sagaleen waaqayyo hin rafu hin muduqus jedha inni si eegu hammam halolamnu male hammam harakkannu male hammam guyyaan nutti adukkanaa'u male dhaloonni harca'ee karaatti haduddu uyyuu maleessa ammayyuu jedhe Izraan gaafa dubbatu ammayyuu Israa'eliif abdiin jira lafti Ogaan sun gogee lafa lafti duwwaan sun ongeen sun lafa sana dhaalee lafa akka lola manatti inafani jedha waaqayyo hin jijjiira waaqayyo haala waxxaxaa Israa'el keessa jiru argina kutaa anama dubbise sana keessatti haala rakkisaa keessa gale Israa'el hiyyoo hamaa keessa gale kana booddee waaqayyo raajii guddaa tokko raajii dhugaa tokko kaaseef innis Elsay gaafa rakkoo Elsay gaafa xiiqii Elsay gaafa dhugaa lafa waaqayyo isa itti erge kan dhaqu waaqayyo afaan isaatii wajjin kan hojjetu wanti inni dubbate lafa kan hin buune immediately kan raawwatu waaqayyo Elsayin ergeef Elsayis ija isaa saaqqate harka isaa saaqqate haala walxaxaa haala hamaa keessatti waaqayyo sii birmata Yooshaafaax Yihuudaa irratti moo'ee waggaa 18ffaatti Yooraam ilmi Ahaab immoo Israa'el irratti waggaa 12 yeroon itti moo'edha yeroon kun abboonni isaa haadhonni isaa iyyuu yoo waan hamaa hojjetan iyyuu waaqayyo gooftaa yoo gaddisiisaniiru yeroon kun yeroo Israa'eliif gargaarsi guddaan ta'uudha
Yeroon kun yerootti Israa'eliif Waaqayyo harka isaa diriirsuudha. Kun Waaqayyoof salphaadha. Israa'el habeela'u iyyuu malee, Israa'el harakkatu iyyuu malee, diinaan hamarfamu iyyuu maleessa. Haalli Israa'el keessa jiru haala rakkisaa haa ta'u iyyuu maleessa. Waaqayyo akkana jechaa jira. Ija Waaqayyootiin kun Waaqayyoof salphaadha. Hin danda'ama. Waaqayyo waan haaraa hojjeta. Israa'el roorroodhaan, Israa'el lolaan, beelaan, gidiraan amarfamu iyyuu maleessa. Waaqayyo waa tokko qopheessaa jira. Emergency exit qopheessaa jira Waaqayyo. Karaa itti isaan boojuu saammatan, karaa itti isaan eebba isaanii harkaan qabatan, Waaqayyo Elsaa'iintu kaasaa jira. Elsaa'i hin dhufe gitaan rukutamu jedhe. Haalli isaan keessa jiran obboloota koo haala rakkisaa. Haalli amma sabni keenya keessa jiru haala hadhaa. Rakkoo biyyi keenya keessa jiru rakkoo hamaa keessatti kufteetu jirti. Haa ta'u iyyuu maleessa biyya lolaa ta'eedhaaf eeyyee lolaan marfamanii jiru. Eeyyee dhiigni akka bishaanitti dhangala'aa jira. Akka daamaa ta'etu jira. Dhalli namaa gadi ba'ee karaa irratti akka horii du'aa jira. Kana duwwaa miti beelli gar malee kibbaaf kaabaan lixaan ba'aan babal'achaatu jira. Kana duwwaa miti wantoota hamaa ciiggaasisoo hedduutu biyyattii keessatti raafamaa jira. Ta'atu jira. Raafamaaf ungurama guddaatu jira. Haa ta'u iyyuu maleessa waa tokko hin beekan. Ola deemaan harcaatu jira. Dargaggeessi harcaatu jira. Lolaan marfamnee lola gidduu jira. Ikonomikaalii daameejii taanee jirra. Kiraayisisii guddaa tokko keessa jira sabni keenya. Haa ta'u iyyuu maleessa kun Waaqayyoof salphaa. Karaa siif qopheesseera Waaqayyo. Obboleettii koo, obboleessa koo, firoota keessan warri biyya alaa jirtan daasfooraan kun itti bilbilaa itti hima. Waaqayyo karaa qabaa ittiin jedhaanii. Waaqayyoof kun hin danda'ama as keessaa hin baata ittiin jedhaa jajjabeessaa firoota keessan, ollaa keessan, lammii keessan. Tokkummaa keenya kanaan ajabbeeffannu Waaqayyoof salphaadha. Hin baane Waaqayyo si baasa, mana kee baasa, jireenya kee baasa, saba kee baasa Waaqayyo. Salphaadha. Kun Waaqayyoof salphaadha. Akka beelofnetti nafu, akka rakkannetti nafu, akka boonyetti nafu, akka garbummaa keessatti kufnetti nafu. Waaqayyos bilisummaa fida. Waaqayyo barii barqaqaa fida. Waaqayyo eebba raafaa fida. Akka amma dhiphannetti, akka amma rakkannetti nafu. Hin bari. Mee namni tokko, namni waan nama dubbachaa jiru kanatti amantu. Naaf bari'a, nuuf bari'a jedhii barreessi. Siif bari'a obboleettii koo. Saba koo yaa warra dhiphina keessa jirtanii, yaa warra lola keessa jirtanii, yaa warra gidiraa keessa jirtanii, ergaan isiniif qaba kun sagalee Waaqayyooti. Humna hojjetu of keessaa qaba. Yaa obboleessa koo musliimaa dhiphachaa jirtu, yaa obboleessa koo amantii garagaraa keessa jirtan dhiphachaa, ilaa Waaqayyo karaa isiniif qaba. Ilaa Waaqayyo daandii isiniif qaba. Hin baatu as keessa. Obboloota koo kallattii garagaraatti kuftanii abdiin keessan jijjigee kan jiru. Macaafni ani itti amanu, macaafni qulqulluun sagaleen Waaqayyo, sagaleen jiraataan kun Hisqeel boqonnaa 37 irratti lafee abdii dhabe tokko abdii kutataa, lafee lafa onaa tokko natti dubbata. Dhugaan sagaleen Waaqayyo ani itti amane inni humna hojjetu of keessaa qabu kun akkana isiniin jedha. As keessaa hin baatu. Hin baanas keessaa Waaqayyo seenaa jijjiira. Lafeen sun gogee nafne, seenaan sun badee nafne, sagaleen Waaqayyo, hafuurri Waaqayyo hin qilleensa'e, lafeen sun lafa onaa irratti jiraataa ta'ee argame. Akka dhiyeetti nafu, akka kukkufnetti, akka caccabnetti nafnu Waaqayyo barii fida. Kun Waaqayyoof salphaadha. Haaleluyyaa. Kun Waaqayyoof salphaadha. Ni baana. Haala kana keessaa hin baata. Hin baata. Harka kee mirgaa ol kaafadhu nan baay'ee si baasa Waaqayyo. Dhukkubuma yoo ta'u, ammallee aadaa kan deemtu, waa'ee saba kee aadaa kan deemtu,
waa'ee waldaa kee, waa'ee dhuunfaa kee, waa'ee gaa'ila kee, waa'ee ikoonoomii kee, waa'ee daldala kee aadaa kan deemu ergaan sii qaba. Si baasa Waaqayyo. Waaqni Abrahaam, Waaqni Yisihaaq, Waaqni abbootaa, Waaqni raajotaa arras si baasa. Hin baata. Mo'ichaan si baasa Waaqayyo. Hin birmateefi Waaqayyo saba Israa'eliif kutaa nama dubbadhe keessatti. Abjuu keenya kun amma ba'uun saba keenya haala kana keessa. Ba'uun nama rakkatee, nama gidirfame, nama haqa dhabe, nama jastisii dhabe. Kun ba'uunsa anaaf abjuu kooti, fedhii kooti, hawwii kooti. Kanaaf iskiriptirii sagalee Waaqayyoo an itti amanu kun immoo karaa jireenya Waaqayyo si baasa. Hin danda'an. Hin baana. Gara mo'ichaatti si baasa Waaqayyo. Gara aara galfiitti si baasa Waaqayyo. Hin dhufeefi Waaqayyo gigisaa Israa'eliif. Hin dhufe Waaqayyo Waaqa keessa baqaqqeessaa dhufe sagaleen Waaqayyo akkana kan jedhu kun Waaqayyoof salpha. Hallelujah. Kun Waaqayyoof salpha. Wanti sitti ulfaate sun humna kee garas kan ta'e, humna saba keenyaa garas kan ta'e sun Waaqayyoof salphaadha. Si boqochiisa Waaqayyo. Mana kee boqochiisa. Saba kee boqochiisa. Si baasa Waaqayyo obboleettii, obboleessa koo, firoota koo. Waaqayyo nu baasa. Nu baasa. Hin baata. Haala amma keessa jirtu kana keessa. Dukkanaa hin hafu. Akka dukkanaa itti hafu. Hallelujah. Waaqayyo guddaadha. Hin hafu. Aduun nutti dhiite. Bu'aa siyaasaa, bu'aa aangootiif, garaa isaaniitiif, haqa keenya haqanii beela keessatti nu kuffisanii, du'a keessatti nu kuffisanii. Aangoo dharraani, ulfina dharraani, hin kufne dukkana keessatti. Garuu Waaqayyo karaa nuuf qaban. Emergency exit. Karaa gaafa rakkoo keessaa baanu karaa tokko jira. Innis Iyesuus ilma Waaqayyooti. Karaa nuuf qopheesseeran. Daandii nuuf qopheesseeran. Nuuf qopheesseera. Eliyaas Elsaa'i kutaa kana keessatti humna isaa Waaqayyoon godhatee dubbate. Dachaan kun bishaaniin hin guutaa'edha lafa onaa. Amantiidhaan eenyuttiyyuu hin amanne. Haala kamittiyyuu hin amanne. Bishaan hin jiru, ongeedha, beela, qisaasama, lola, waraana. Garuu waa tokko akkana jedhe. Kun Waaqayyoof salphaa hin baana as keessaa. Salphina kana keessaa hin baana. Du'a kana keessaa hin baana. Gidiraa hamaa kana keessaa hin baana. Kun Waaqayyoof salphaadha. Miraakilii ta'a. Miraakilii waan addaa Waaqayyo tokko amanee kun Waaqayyoof salphaadha. Ilaa ergaa kana fudhadhaa obbolo tokko. Mana keessan irratti, jireenya keessan irratti, tajaajila warri tajaajiltan, daldala warri daldaltan kun Waaqayyoof salphaadha jedha. Hin danda'ama jedha. Waaqayyotti amani. Takka miti, akka tasaa miti. Karoora Waaqayyooti. Waaqayyo saba sana harkisee keessaa baasuun hin baana. Waaqayyotti amanee dubbate. Eenyu miti. Inama nama Waaqayyo. Bara gantuun baay'atte kana. Bara gantummaan baay'ate. Gantuun waldaa keessa jirti. Gantuun biyya keessa jirti. Gantuun community keessa jirti. Gantuun mootota keessa jirti. Gantuun baratti baay'ate. Gantummaan baratti baay'ate. Yihudaa beektu amala Yihudaa. Isa dabarsee Yesuusin kenne gantummaa sana. Hin dhaha Waaqayyo saba keenya irraa. Hin baasa saba keenya keessaa. Gantuu wajjin maaddiitti hin dhiyaannu kana booddee. Lakkaa'ee deebisa Waaqayyo. Hin farada Waaqayyo. Warra saba ganan, warra biyya ganan, warra haadhoo isaanii gananii haadhoo isaanii ajjeesaa jiran kana gantuu biyya keessa, gantuu waldaa keessa, gantuu saba koo keessaa Waaqayyo ni lama.
midhaan hirmii isaa nyaachisa. Qaana'u gaaf tokko. Gaafa nuyi gargaaramuu keenya argan. Gaafa nuyi ulfaachuu keenya argan. Gaafa nuyi keessaa ba'uu keenya argan. Gaafa nuyi ce'uu keenya, yaadatamuu keenya gaafa argan hin qaana'u. Yihudaa gantuu isa Kiristoosiin dabarsee kenna. Hammateeti hin hammate beektusi. Hin hammate hambilii fakkaateetu gantuun seenaa hambilii fakkaatu. Kana arrabaan nadhii garaansaa qoraattii kan ta'e gantuu Waaqayyo diinota kee walakkaatti kutee keessaa si baasa. Hin baata saba koo. Dammi koo hin baata. Waaqayyo isin baasa. Waaqayyo gantoota duratti siif dhaabbata. Warra saba isaanii ganan, warra waldaa isaanii ganan, warra biyya isaanii ganan, gantoota warra Waaqayyoof hin jiraanne gantuu isaan duratti Waaqayyo harka si qaba. Horiif warra garaa kennan, warra garaaf jiraatan Yihudaa amala Yihudaa. Yihudaa beektu miti isin as qortuu Yihudaa ganticha saba isaa kan gane, Kiristoosiin kan gane, Gooftaa Yesuusiin kan gane. Itu dhagaa jabaa ta'e jirutu ergamoota keessaa tokkoom. Kiristoosiin beeka. Gantuu waldaa keessaa, gantuu biyya keessaa duratti Waaqayyo sii dhaabata, biyya keetiif dhaabbata. Waaqayyo inamanama obboloota koo. Eessai Waaqayyoon amanee dubbate. Hin danda'ama, hin baanaas keessaa. Si baasa. Inamanama Waaqayyo. Waaqayyo amanamaadha. Isatti amannee ceena. Isatti amannee dabarna. Bara namni gantuu ta'e kan amanamu Waaqayyoon duwwaa. Egaa isa amanadhuun qaamaatu. Egaa yeroo rakkoo kootti isa waammadheedha ni daawwiti. Amma rakkina keessa jira. Amma gidiraa keessa jira. Yeroo rakkina keenyaa kana keessatti gargaarsi koo eessaa dhufaa jedheen daawwiti. Ol Waaqayyo biraa dhufaa gargaarsi achi nuuf ta'a. Gargaarsa nuuf ta'a. Ce'umsa nuuf ta'a. Waaqayyo duwwaatu amanamaadha bara kana obboloota koo. Gantuutu baay'ate. Bara gantuun baay'ate kana keessa Waaqayyo saba kootiif amanamaa jechaa jira Waaqayyo. Hundumaa sii dhufa Waaqayyo. Nuu dhufa Waaqayyo. Bara walxaxaa sana keessa Eliyaas kun Waaqayyoof salphaadha. Eelsayis kutaan amma dubbise kana keessatti dukkanni kun dukkanaa hin hafu. Lafti kun onees gogees ituu nyaata hin kennin hongee ta'ee hin hafu. Hin lalisa hin mirgisa. Lolaan marfamtanii naftanii jedhe moo'ichatu isiniif ta'a. Hin salphaadha kun obboloota koo Waaqayyo. Kun salphaadha. Waaqayyo waaqarraa ka'ee deebii deebiseef. Waaqni Eliyaas, Waaqni Elsay, Waaqni Iyyuu hin ka'e waaqarraa. Ka'ee moo'icha isaaniif ta'e. Dachaan kun bishaaniin hin guutaa'e. Mummeen kun hin dhangala'e. Gogiinsi kun hin hafa. Moo'icha isiniif kenna. Dachaa kana keessa bishaanni hin dhangala'e. Bishaan eebbaa, bishaan araaraa, bishaan moo'ichaa, bishaan injifannoo, bishaan bilisummaa nan dhangalaasaa jedhe Waaqayyo. Haalleluuyaa. Waaqayyo hundumaa danda'a. El Shaadaayidha. Mannee jallootaa diiguudhaan Waaqayyo amanamaa. Humna jallootaa dhabamsiisuudhaaf Waaqayyo amanamaadha. Warra humna qabna, aangoo qabna jedhanii jenereeshinii rakkisaa jiran kan biyya rakkisaa jiran kan kaasuudhaaf, adabuudhaaf Waaqayyoof salphaadha. Humni hidhaa hin ciccita obboloota koo. Aangoon du'aa hin kaafamu obboloota koo. Kun Waaqayyoof salphaadha. Mummeen sun dachaan sun bishaan mirgisaa. Gogiinsi hin hafa, gogiinsa isinirraa nan kaasa. Salphina isinirraa nan kaasa. Injifatamuu isinirraa nan kaasa.
baqachuu godaanuu sirraanan kaasaa waaqayyo. Muummeessuun bishaaniin hin guutaa. Kun immoo waaqayyoof salphaadha. Dhuguma salphaadha waaqayyoof. Ergaan siif qaba. Dhaamsan siif qaba. Waaqayyoo inni waaqa hundumaa danda'u. Haalli tulfaate kun waanjoon hamaa. Waaqayyoof salphaadha. Mudhii keessan hidhadhaa jabeeffadhaa. Qophaa. Hidhannoo keessan jabeeffadhaa. Ol ka'aa jabaadhaa abdii godhadhaa hin dadhabinaa hin mudqinaa. Mudhii keessan xil godhaa dubbii waaqayyootiin hidhadhaa. Tumsa barbaachisaa iddoo barbaachisutti godhaa. Kan bilisummaa kee si gonfachiisu. Waaqayyo keetiifis hojjedhu saba keetiifis hojjedhu. Si gargaara. Inni ati sodaatte sun waaqayyoof salphaadha. Hin kaasa waaqayyo. Madda jal'ootaa hin gogsa waaqayyo. Si moosisa waaqayyo. Gitaara rukutaa nama gitaara rukutaa waamaa jedhe. Gitaarri si rukutame ulfinni waaqayyoo humna guddaadhaan Elsa'irra hin dhufe. Suuraan waaqayyoo, dubbiin waaqayyoo, sagalee ce'umsaa, sagalee bilisummaa, sagalee birmadummaa qabatee gara Elsa'in hin dhufe. Akkana jedha kun anaaf salphaadha. Nan baasa saba Israa'el gidiraa kana keessaa saba roorroodhaan marfame kana, saba lolaan marfame kana ani baasee qajeelummaa kootti nan geessa. Hallelujah. Elias garuu dachaan kun hin guutaa. Akka diinni yaade miti. Akka seexanni yaade miti. Kufaatii kee salphina kee kan eegalu. Kufaatii saba keenyaa salphina saba keenyaa kan eegalu. Hinkoo waaqayyo positive answerii nuuf qaba. Kun anaaf salphaadha nuun jedhe waaqayyo. Kan akka waaqa keenyaa jiru. Saba koo kan akka waaqayyo shuruura. Dhugaa olan kaasaa jedhe waaqayyo. Dhugaa bade warra hidhaman nan falmaa fi jedhe waaqayyo. Warra du'aniif aannan dhaabbadhaa jedhe waaqayyo. Kun anaaf salphaadha. Firdii qajeelaa nan kennaa jedhe waaqayyo. Hidhamtee naftu, boo'aa hin haftu, beela'aa hin haftu, roorroo lolaan marfamtee naftu. Misraachoon si qaba. Yesuus Kiristoos kun anaaf salphaadha siin jechaa jira. Isa asitti isaan akka jiru asitti duuna, asitti banna, asitti dhumnaa Israa'el. Garuu waaqayyo kun anaaf salphaadha. Hin baataa ittiin jedha waaqayyo. Sin ceesisaa beelaan dhumnaa jedhan. Warri Mo'aab kun nu fixu jedhan. Humna hin qabnu jedhan. Yaaddoof raafama guddaa keessatu jiranii waaqayyo ergamaa isaa erge. Kun anaaf salphaadha. Kun anaaf salphaadha hin baatu. Seenaa keessan nan jijjiira. Galmee keessan nan haaressa. Isinan gargaara. Isiniifan dhaabbadha. Isiniifan lola. Isiniifan falma. Jedhe waaqayyo. Diinonni keessan isin hin moone jedhe waaqayyo. Warri isin ari'atan kun isin hin moone. Isin hin mo'ani tafuma. Warri isin ari'atan kun isin hin injifatanii. Injifannoon kan keessan jedhe waaqayyo. Obboleettii koo hin injifatta. Saba koo dhaggeeffadhaa. Eeyyee haalli nuti keessa jiru rakkisaadha. Garuu waaqayyo kana nuun jechaa jira. Kun anaaf salphaadha. Ni quuftuu. Ni quuftuu. Hin dhudhu bishaanichas. Diinonni keessan warri isin marsanii jiran kun akkasumaan ta'u. Warri isin marsanii jiran kun warri humna qabnadhaan taankiidhaan, matireeziidhaan, meeshaawwan gurguddaaf xixiqqaadhaan kan isin marsanii jiran kun isin balleessuudhaaf, seenaa keessan xureessuudhaaf, seenaa keessan lafarraa balleessuudhaaf kan isin marsanii jiran kuni an isaanan kaasaa. An isaan umuraa jedhe waaqayyo. Ani isaan barbadeessaa jedhe waaqayyo.
isiniif garuu moo'icha nan kennaa jedha Waaqayyo. Moo'icha argattu bishaanis hin dhangala'u lafa gogaa keessa. Kana booddee Waaqayyo diinota isaaniitti gadi ba'e Mo'aab hamoo sana. Qilleensi yookaan bokkaan hin jiru jedhe sokossaan tokkollee hin jiru garuu Waaqayyo hojiirra jira. Qilleensi gaafa ilaaltanii duumessi hin jiru homtuu tokkoyyuu hin jiru garuu dachaan sun hin guute. Garuu lafti sun bishaan of keessaa darbate hin dhangalaase Waaqayyo eebbasa. Hin dhangalaase Waaqayyo moo'icha. Hin dhangalaase Waaqayyo bootii. Hin dhangalaase Waaqayyo inni hundumaa danda'a. Dachichi bishaaniin hin guutaa. Isin ofii keessaniif saawwan keessaniif horii keessaniif ni laattu. Bishaan moo'ichaatu dhangala'e obboloota. Bishaan bilisummaatu dhangala'e obboloota koo. Bishaan jireenyaa dhangalaase Waaqayyo. Kun Waaqayyoof salphaadha. Kun Waaqayyoof salphaa. Isa caalutti darbina. Isa caalutti si ceesisa Waaqayyo. Isa caalutti saba keenya dabarsa Waaqayyo. Inni caalu biyya keenyaaf hadhatu. Inni caalu saba keenyaaf hadhatu. Inni caalu hadhatu. Inni caalu hadhatu. Inni Mo'aabota harka isaanii keessa buuse obboloota. Bishaan baasuu duwwaa miti. Nyaataan isaan eebbisuu duwwaa miti. Mo'aabota warra hamoo sana Waaqayyo fuuldura isaaniitti isaan xarage. Doozarii isaatti kaa'e Waaqayyo. Hin xarage hamoota sana fuuldura isaaniitti. Hin buqqise Waaqayyo. Haleluuyaa. Hin buqqise hundee isaanii dhabamsiise seenaa isaanii dhabamsiise Mo'aabota. Warra saba Waaqayyo cunqursan. Warra saba keenya cunqursan kana gaaf tokko akkuma ibsaatti liqaamu gaaf. Akka ibidda buute isaan godha Waaqayyo. Hin dhabamu Waaqayyo. Hin dhabamsiise Waaqayyo Mo'aabota. Injifannoo alaaf keessaa kenneefi Waaqayyo. Hin arage Mo'aab humna qaba anjabaadha itti roorrise. Humna kan qabu Waaqayyoodha. Israa'el Waaqayyoon amanatee gadi ba'e. Israa'el Waaqayyootti karaa isaa kennatee gadi ba'e. Hin kaase Waaqayyo. Haqaa ibidda buute isaan godhe Waaqayyo. Akkasumaan isaan godhe Waaqayyo. Humna isaanii keessaa fuudhe. Kalarii bishaanii jijjiire Waaqayyo. Dhiigatti jijjiiree ija isaanii yoo jaamse Waaqayyo. Mo'aabota warra saba Waaqayyo cunqursan. Warra gara jabeeyyisan. Warra gara jabeeyyii. Warra hamoo sana Waaqayyo dura isaaniitiin hin xarage. Ina dooche Waaqayyo. Israa'elin balleessuudhaaf wanti isaan hin godhin hin jiru. Seenaa Israa'elin balleessuudhaaf. Kaartaarraa isaan xaraguudhaaf shirri isaan hin hojjenne hin jiru warri Mo'aab. Seenaa Israa'el balleessuudhaaf. Israa'elin lafarraa xaraguudhaaf. Dimismiseessuudhaaf seenaa isaanii. Shirri warri Mo'aab lolli Mo'aab Israa'el irratti geggeessine tokkoyyuu hin jiru. Yaalii cimaa godhe. Garuu Waaqayyo intarfiirii godhe. Waaqayyo gidduu seeneetti Waaqayyo lola Israa'eliin kan isaa godhate Waaqayyo. Kanaaf lolli kan keenya gidduu Waaqayyo seeneera. Waaqayyo gara keenya. Namni amantu Waaqayyo gara keenya jedhee barreessi. Koomenti. Waaqayyo gara keenya. Gara eenyuyyuu miti Waaqayyo. Gara jal'ootaa miti Waaqayyo. Gara keeti Waaqayyo. Kun Waaqayyoof salphaadha. Mo'aabota warra hamoo sana Waaqayyo hin kaase. Har'as Waaqayyo jal'oota hin xaraga. Hin kaasa Waaqayyo. Hin dhabamsiise Waaqayyo. Mo'aab arrayyuu badeera. Arrayyuun jiru kaartaan. Arrayyuun jiru seenaansa. Seenaa isaanii Waaqayyo isa dhumaatiif lafarraa xarage. Arras Waaqayyo lafarraa isaan xaraga. Hin kaasa Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bishaan dhiigatti jijjiire Waaqayyo. Hin danda'amu. Bishaan gaararraa gaditti lolaase Waaqayyo. Itti dhangalaase Waaqayyo.
hilloleetu waaqayyo Israa'eliif. Iddoo qabadhaa. Lolichi kan waaqayyooti. Mitiire garbicha waaqayyo. Kana booddee kan siif lolu waaqayyoodha. Misraachoon siif. Kana booddee kan itti siif darbu waaqayyoodha. Kana booddee saba keenyaaf kan waaqayyo. Ilaali waaqayyo. Hin dhiittame waaqayyo. Hin hacuucame sabni keenya. Hin rakkate sabni keenya. Hin gidirfame sabni keenya. Mirga dhabee mana hidhaatti guurfame sabni keenya. Hin gidirfame hin du'e. Kana booddee kan siif lolu waaqayyoodha. Daangaa kee bal'isa waaqayyo. Masaraa siif ta'a waaqayyo saba kun. Masaraa hin diigamu. Masaraa ijaareef waaqayyo Israa'eliif kattaa amanamaa abdii amanamaa haleluuyaa. Masaraa gimbii axii dachaatti ijaare waaqayyo. Akka diinonni isaanii isaa hin arginetti. Arras waaqayyo inni gaafa sanaa anaaf salphaadha siin jechaa jira waaqayyo. Kun waaqayyo. Amaniin ta'a obboleettii koo. Hojiidhaan tumsi saba kee. Kadhannaadhaan tumsi saba kee. Daangaa keenya waaqayyotu bal'isa kana booddee. Waaqayyotu saba keenyaaf lola. Waaqayyotu biyya keenyaaf. Kanaaf egaa garbichi waaqayyoo Elsaayi kana dubbatee ganama bariidhaan waaqayyo miraakilii godhe. Boryoowwan waaqayyo diinota keenya irratti tarkaanfii fudhata. Boryoowwan waaqayyo waan haaraa hojjeta. Boryoowwan waaqayyo saba keenyaaf falma. Haqa warra dhabeef haqa baasa waaqayyo. Bishaan hin dhangala'aa. Akka beelofnetti akka gidirfamnetti hin hafnu jedhe. Kuni waaqayyoof salphaadha. Gooftaatti kan jaallatamtan waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Waaqayyo akkana isiniin jedha. Kun anaaf salphaadha. Hin kadhannu. Galanni siif haa ta'u yaa waaqayyo. Biyya keenya yaadadhu. Saba keenya yaadadhu. Yaa waaqayyo. Kun hundumtu wanti nurra ga'e siif salphaa. Ati saba keenyaaf karaa qabda. Karaa itti keessaa baanu isiniif qabaa itti. Hin bari'atte akka dukkanaatti akka hadhaatti nama. Isiniif han bariisisa jettee. Barii ulfinaa waan nuuf fiddeef galanni siif haa ta'u. Eessisi saba keenya biyya keenya gargaara. Saba keenya gargaara. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen.